naqatiyyaa haasoftanii miti hatti biraa jirti tamilittee haafte hatti miskiina yaa mootummaaf tarakkabuu jedhaniin jedhan itti dawwaleetumaan ijoollee bakka hojii jirturraa kootta bakka kanaati isin barbaada jedhee maqaa isaa jala jirtii mire ijoolleen waamee ijoollattii akka jirtuun mana hidhaatitti nama 40 meeqa hidhameedhaan gaafa Ibroon harka duuba hidhame san gaafa artistii kenna tokko jennu asirraa ittiin caffaraa ji'a tokko baade waamee Dubaayitti bar salphina laalmee laalame ati bar salphattee jirtaa bar nama du'e bar nama surree keessatti du'e bar nama maqamaaf surree keessa jirta malee nama surree keessatti du'e gadaa doodiraantii maammannuur waleensoo jechuun nama surree keessatti du'e nama osoo dhaabattee deemtu zaata haftee bar anaa birritti tana dhabde caalaa bar osoo miliyoona dhabee homaa miti bar hojjechuu dhabuudha maa mubaarak musammaadhaan hin jiru dheengadde jechuudha kanaadaa deemaadhaaf jedheetiin kanaadaa deema jedhee fuudhee $20 kenne anjetti sini galee hin jiru kunoo innummaan mataan isaan jiru nama meeqatu jira hadda makiinaa miliyoona 7 bitanii boru ganama gara galeetiin dhabaa hin jiranii adunyaan akkanaa bar osoo beette jechuudha lassano ante yaamroo dahano wanni sin jedhefsan yeeuqat dahano ante bakka maammannuur waleensoo jechuudha nama sammuun isaa jechuudha konkaati jechuudha konka nadhoo jechuudha salbaaja nama jireenya hin qabne nama jiruu hin qabne sigalee uteela shiroo bichaa banaa lafarra deemu maal faayidaa qaba obboleessa kee yoo lafarra jiraate ilmi namaa wandi jechuun dhiira jechuun yoo lafarra jiraate ilma dhiiraa jechuun yoo lafarra jiraate ilma dhiiraa jechuun yoo sammuu qabaate goomana jechuudha shaana goomana beekame goomana shabale jechuudha ati jechuun goomana shabale goomana osoo mukarra dhaabatu shabale na argaan kan kenna dhossaa ta'e jechuudha yaa gadaa doodiraantii obboleessa safiyyaa amaan dhageeffadhu sigal dubartii jala ciisaa ka'uu bichaan bar faayidaan qabu obboleessa keessaanuu iyyuu daqiiqaa 5 bichaa ciiftee kaata jedha dhaqqa icciitiin nu geettetti daqiiqaa 5 sekondii 5 sekondii 5 wallahi billahi sun jechuudha bar obboleessa gilaal daqiiqaa 5 ciisaa ka'uuni daqiiqaa 5 ciisaa ka'uuf dubartii sadi bakka takka ulfeessuuni barumsaa miti beekumsaa miti sun maqama nu nyaatte bar aniinti yoo asiin dura maan nun jedhan seetanii nu bilbilanii jechuudha gaafa sadaqaa gurree san isumaayyuu sadaqaa gurree akkamiin sadaqaa naan jettan bar isumaayyuu sadaqaa gurree dhiyoo tanan dagattanii eebba wanni jedhamee inni abbaa qabeenyaa jedhame abbaan qabeenyaa mee yeroo isin laaltan bar anu geerama sanuu dogongoree bar aniin tun sila yaaduu qaba ture bar wallahi billahi yaaduu qaba ture bar aniin tun thank you yenee abbaat galatoom wallahi billahi yaaduu qaba ture bar akkamitti beektanii abbaa qabeenyaa nama qabeenya qabu ta'ee doolcheesumuna wali guuruudhaafi eebbi namarraa inni barbaadu kam jedhe wallahi taa'eetumaan akkanatti abbaa qabeenyaa ta'e gadaa opiidiyoo maali wayii eebbisiisee ture dhiyootan doolcheesumuni guuree bar makiinaa naan jedhe natti dawwalee makiinaa bitee naan jedhe ye'altanaddaa makiinaa ajaa'ibaa kana bitee caalbaasiin gurguruu eedanaan jedhe hay atillee abbaan qabeenyaa kummoo jedhe abbaan qabeenyaa atillee makiinaa caalbaasiin bittee gurguruu deemtaa jedhe atiin kun abbaa qabeenyaa kummoo jedhe waan gootamma oduu dhiisinaan jedhe asilittillee dawwalii asiliin waliinillee wonna jedhaati beerri haayaatee birrii kennitu beerri gadi yaa'uu diddeessa bakka sargii malee bakka eebbaa kanatti beerri Dubaayituun gadi yaatu bakka sargii malee bakka eebbaa kana beerri Dubaayituun gadi yaatu bakka caffaran kana malee bakka kaartoona kaayatanii fiffiigan kana malee beerri gadi yaatuuti akka namni nuu bahuufi viidiyoo hojjedhu naan jedhe piraankii godhi viidiyoo hojjedhu naan jedhe cubbuu teessantu na qabe walla dhiifama naa godha rabbii kadhe cubbuu teessantu na qabe walla cubbuu teessantu na qabe walla takka cubbuu teessantu na qabe waan san irratti anaaf asiliilee cubbuu teessan nu qabe cubbuu teessantu nu qabe gadi bahiiti naan jedhe viidiyoo hojjedhaati Dubaayii dhufaa jirra jedhaati irratti argamaa jirra jedhaati viidiyoo hojjedhaa nuun jedhe haganatti paaspoortii kee shantaa keessaa baasee Dubaayii deemaa jira jedhe viidiyoo hojjedhe gaafa guyyaa lammataa ammoo
dirree xiyyaara dhaqaati viidiyoo waraabaa kunoo deemaa jirra jedhaati. Ganatti aniin tiyya aslii waliin aniin tiyya maal godhe isin fakkaatere aslii waliin wal geennee wal qabannee dirree xiyyaara dhan. Asliin kiyya adda dirree xiyyaara karaa seenanii beeka malee karaa bayanii hin beeku. Karaa seenanii dhiifne karaa silaa ittiin seenanii nu ittiin baane karaa ittiin bayanii nu ittiin seen. Aslii kiyya ol butanii mana hidhaatitti. Artisti Ibro Dubai fidee harka duubatti hiisise. Kaayiroo achi taa'eetiin ajandaa isaatiin Kaayirootti Asliin miskintichi makiinaa ambaa waliin sa'aatii 4 dhabe. Ani faati seenaa karaa gubbatti hafne achuma waan namichi kun nu godhe naan jedhe Asliin waan namichi kun nu godhe birrii 500 inni nu kenne tana caalaa jedhe. Asiin kijibne ummata ummanni guyyaa san kijibdu naan jedhan koomentii jala nama meeqa raggataa ture ummanni hin bahu ummanni gadi yaa'u jedhe seefuu sadaqaa guuraa ture anini bifa saniin guyyaa san nama meeqatu maqaa kiyyaan dhufe sadaqaa sii kenne sima mataa kan keetiifuu sadaqaa guuraa ture maqama kan keetiifuu sadaqaa kennaa ture jechuudha simaayyuu gargaarsisaa turre obboleessa kiyya ati bari yaamiroo dahaana wanni siin jedheef osoo beetteeti dhageeffadhu sitti hima osoo beetteeti jechuudha osoo beetteeti nama beekumsa qabu taateeti miliyoona 3 gadi nattee beekamtiin bitattu bar akkamitti namni beekamtii bitata maal hojjedhee ofii kiyyaa beekama jedhee yaada malee namni dimmati yeewwan dallicaa yeewwan bukoo yeewwan dokke taraa namaa akkamitti namni miliyoona 3 gadi naqee beekamtii bitata karaanuu maqaa nu nyaatte ati akkamitti namni miliyoona 3 gadi naqee beekamtii bitata yaa danazzaza akkamitti miliyoona 3 miliyoona 3 haadha shaneeti mee haadha shanee sanni gargaara jedhee achas quba isii qaba quban qabu jechuudha gadaa doodiraantiin maammannuur waleensoo jechuun nama miliyoona 3 gadi naqee beekamtii bitate gowwaa qoshaashaa jechuudha taraa namaa jechuudha distii shiroo bichaa bitanii gamaa gamana deemuun maal faayidaa qaba distii bichaa bitaniitiin jechuudha waxii bichaa dokkee bichaa dhayaa gamaa gamana deemuun maal faayidaa qaba obboleessa kiyya yoo miskiinaaf garaan naane anaan kennin maan naa kennin si jemme akkati naan kenne waan beekuuf guyyama duraan hin qabee jedhe awwaala kan kee gad fageessee si raggate kisaaraallee hin qabu kaanam kisaaraallee hin qabu bara karaanuu haa ta'u kaampaanii tiktokiitiin addaan haa qoodamnu leenca san sirraa qoodamee jiraan haadha faatee naan jedhe warri Dubaay kun ati hin beektu marziidha bar karaa daarektiin dhabichisiisanii dirhaama 10,000 takka baasee bitee bar leenca kana seenaa dalagee miinaan jedhe thank you seenaa daladde jedhe thank you galatoom amma guyyaa san galatoom guyyaa san galatoom ulfaadhu bakka sanitti galata qabde gina ammoo yaante siraa baxaam salacheny na salachaate bar asiin ni dhagayanii kijiba asiin ni dhagaya lafarra jira asiin ni dhagaya ni niyyata malee namichi hudduun qullaa hudduun baadoodha garaa jalaa paantiin qabu naan jedhan garaa jalaa paantiin qabu gowwaadha gaafa gabbaatee ummata beekamtii irraa bitachuu dhufte saniin hoolota jette sirraa bayan si jamur tokkoffa gaafa gabbaatee ummata beekamtii irraa bitachuu dhufte saniin hoolaa jette guyyaa san sirraa bayan lakkaa hoolaanoo jedhee sirraa bayan Rugi kana bibi guyyaa irraa qursii fi misaa si godhadhaa namni qursii fi misaa qursii fi misaa si godhadhaa bibi ki si galee yaa bukkicha saricha maammiteedha ka hudduu kutaadha saricha maammite ka hudduu kutaa ka mana shiroo keessa hudduu kutan dhageette ka mana shiroo keessa hudduu kutan beera bichaa ulfee gadi yaasun bicha maal faayidaa qaba beerri tantee sunu beera abbaa qabeenya haadha qabeenyaan fakkaattu bar beerrumaan tantee sunuyyuu haadha qabeenyaan fakkaattu bar laaltee jechuudha dhagee laaltee saricha maammiteedha gadaa doodiraantii maammannuur waleensoo beerrumaan tantee sunuyyuu haadha qabeenyaan fakkaattu bar haadha qabeenya fakkaatti beerri isaa sun dingaa isme nyaatee fixee mana keessatti jechuudha akkana jirti akkana jirtiraan waan takka jechuudha bar haadhuma qabeenyaan fakkaatu dubartoonnummaan isaa sun gurumee
Jimmaa san ulfa harka shammoo jaha irraa baasee tinaan qarfa torbaffaa irra fuudhe giddiin an jedhe. Ulfa harka meeqa irraa baasee. Maal akka ta'e hin beeku naan jedha maal akka ta'e hin beeku kiyya hiiqaan beera bira akkuma dhageen. Halkan takka bullaan halkan lammaffaa qabachiise naan jedha. Maal qabachiifta yaa korma qulullu. Maal qaba. Ari wal. Ani bar. Ati bar gorsa shiroo malee laal gorsa shiroo malee anamma faamiliin kiyya rabbi jedhii keessaa gali naan jedha rabbi jedhii keessaa gali waa'ee mana namicha kanaan dubbatin hangisee tiktook gara dhufu jinniin nakkaati malee jechuudha rabbumaa jedhii keessaa gali waa'ee namicha kanaa rabbii rasuulii jedhii naasayini naan jedha wallaahi billaa jechuudha eessumni kiyya qobanna bilbila maatiin kiyya qobanna bilbila dhiisii gali naan jedhan gingisee tiktook kanarra ol ba'u jinniin kan kennatti kaa bakka jinniin kan kennatti kaa gisee tiktook kanarra ol ba'u. Gisa TikTok kan rol bojinnin kan kenakka. Ati gorsa shiroo malee, gorsa dokkee si waliin dhugu malee, gorsa shishaa si waliin harkisu malee, gorsa jechuudha hudduu beeraa si waliin laakka'u malee, gorsa beera ulfeesseetiin waan ulferraa baasaniin waa harka si jala qabatu malee, waa takka jechuudha faayidaan qabdu. Amma kun gadaayyuu gadaa restoraansi sanuu gurguruu deema jedhan hudduun qullaa taatee oduun takka kalee galgala nageette. Gada restoransi sanu gurguru deema jedha. Gada studio mo gada restoransi gurguru deema jedha. Kasaare. Gurguru deema dhaan idaan mata ol baate. Mootummaan Dubaay bar yaa miliyoona 50 lafa kaayu. Yaa miliyoona 50 lafa kaayu yaa namoota biyyarraa fidde kanneen hunda isaa jechuudha fidde mootummaaf tarakkabu jedhanii fidde mootummaa tarakkabe jechuudha. Ati bar gaafa miskiinticha bar Ibroo ibsaadhaa balaa kan keetiin bar harka duuba hidhamee bar. Miskintichi ada Ibroo ibsaadhaa maaliif uffata akkasiitiin baareen dhagayedha. Mucaan maal ta'e sila choo mallee geegessa mallee maaf hin goonee fi geegessa maan illee hin jirtu akka gaafa duraa gadi bayaniitiin simatan san. Maal ta'an sila uffata aadaa arsiitiin simatanii uffata aadaa Paakistaaniitiin mucaan maal ta'e baareen bicha argine. Ani eerpoortii ba Dubaayii keessa iyyuu waan bayinatti hin fakkaatu. Maal ta'e mucaan jedhee laala. Ada mucaa mana hidhaa bule. Mana hidhaa bulee mucaan maal ta'e jedha salphini kana keessa jedha kota ammallee tabdaallee isin hima naa dhuftee maal godhe seetanii gaafa Ibroo ibsaa kana natti dawwalan haadha faatee naan jedha wayyee jedhe Ibroo ibsaa fidaa jira dhageettee miree naan jedha maashaallah maqaan gootee barin jedhe waan ajaa'ibaa kana godhe naan jedhe waan ajaa'ibaa kana godhe dhiisi waan sanii na dadha arsiin hundi naan jedhe ay jajjabaa kenna jedheen rabbi gannuu fide dhugama jedheen ammoo yeroo san kijibuun araamaa dhugama jedheen jabaa rabbi tokkicha rabbiin gubbaarraa gannuu darbe ka maal taata abbaa qabeenya eheen biroo abbaa qabeenya dammo abbaa dokkeedhaa fi abbaa shiroo jechuudha abbaa qabeenya maaliidha abbaa dokkee fi abbaa shiroo okay jedheen wallahi billahi okay jedheen gatii kana ta'eef naan jedhe tikeetti baafne tikeetti gurguraa jirra naan jedhe laala ka tooftaa shaqqalaati bar tikeetti baafne tikeetti gurguraa jirra naan jedhe tikeetti maalii hoo jedhe VIP'n kuma kudhanii naan jedhe kuma tokko naan jedhe kuma takka tikeetti kuma tokko jechuun namni tokko tikeetti kuma takkaan kutata jechuun Itoophiyaa kuma 44 jechuudha birrii Dubaayii kuma takka jechuun Itoophiyaa kuma 44 tikeetti birrii kuma takka baafne naan jedhe tokkoffaa birriin kuma takka lammaffaan ammoo birrii meeqa naan jedhe lammaffaan ammoo birrii 500 sadaffaan ammoo birrii 100 takka moo akkamii naan jedhe kuma 49 akkan naan jedhe kanaafuu maal godhuu qabna ree warri VIP teettan jettee tikeetti kana gurguruu qabda naan jedhe 250 bagaan kijibin warri Dubaayii eeywa dhugama himaa akkanatti isin miskiinna dhugama himaa koomentii jalatti isin miskiinna dhugama himaa mama jabaan keenya akkana nu godhe barataa sanillee akkanatti eebbisiisee waan kana godhee barataa sanillee mindaa birrii hagana galche jettee masgiidaafillee hagana sadaqate jedhi waa hunda himi ammallee jechuudha Ibroo ibsaadha akkanatti fide jedhiiti himiiti bakka tikeetti kana gurguri sidhiise naan jedhe
Ana mota gaafa ibroo san irraa qabaami ta wannoo irraa qabaami birriyyuu hin galchine miti re tikeetti ashira kon qaboni gurguraati birri tikeetti dha waan tikeetti irraa tirfi tikeetti irraa hafte ni qoodamnaa mire jedhe ni qoodamnaa mire tirfi tikeetti irraa hafte jedhe birri tikeetti irraa hafte ni qoodamnaa mire jedhen himi aslii faatti naan jedhe aslii namoo jechuudha ta asliidha akkana dubbiin jedhiidhaan hin jedhu aslii jedhiidhaani dubbadhuudhaani puushiidhaan hin deemu asliin dhaqii itti himin jedhe dhaqiiti ol bayi kijib jedhiini gaafa duraa makiinaa waliin sa'a afur hidhame amma ma waan godhu natti hin fakkaatu deemiitii godhi jedhiinin jedhe asliidha jiila qabna kaabibti maal jennee kijib awwannoo ibroo irratti ni argamna jedha tikeetti gurgura tikeetti namni bitattan jedha mee yoo ifi yaaddan bar abbaan qabeenyaa jechuun abbaan qabeenyaa akkamitti waan akkana kana dalaga abbaa qabeenyaati jettani mee jabaa keenya jabumtiin isaa meeti obboleeyyanti yemmii meeti jabumtiin isaa ilmoo ijoollee wannoo guyyaa sadiin dhalchee gadi yaasu tana maala hantuutaaf sareen dhalchaan jirtu sareen jaha dhalti bar saree yeroo takkatti jaha dhalti bar adurreen meeqa dhalti gaayis adurreen meeqa dhalti saa takkatti adurreen yeroo tokko adurreen meeqa dhalti barreessa biyyee nyaadhaasin adurreen meeqa dhalti qoy adurreen sadii moo saddeet adurreen meeqa dhalti adurreen diddama astaghfirullah afurii kanaafi dhageeffadha sareenuu yeroo takkatti jaha dhalti yeroo takka 12 dhalti adurreen akkas dhalti obboleessa kiyya ati waan amma ati dhalchitee godhaatiin sanuuyyuu jechuudha laal simmeetii kan keessa simmeetii dubartii kan teetiitu turra caala dhiira meeqa qabdaatam gaafa bar dubartii bichaa nama dhaluu eegaltee jettee maal inni gaafa simmeetiin jaarsaa qorree simmeetiin jaartii irra caaluu jechuudha ni galee kan kee amma jechuudha tabalaashaatee jechuudha tabalaashaateer taate ka dubartootaatis irra caalaa deemaa jira kanaafuu qoxxo bipaaworii kan kee of qusadhu abbaa qabeenyaatii fi sheexanaa fi abbaa qabeenyaatii fi mallaqa namni jibbuun jiru qabeenya qabdaa qabeenya miskiina irraa guurte ni qabda dhageeffadhu gadaa dodiraanti mammanuur waleensoo dhageeffadhu gadaa dodiraanti dhageeffadhu na dhagayyee wanda allicaa laqaaqaami zimbiloo nama jiruu hin qabne jechuudha nama oolii bultii hin qabne mana shiroo bichaa lafarra banaa deemuu nama takka faayidaa siin qabu homaa mana barumsaa bantee miskiinatti nu barsiisaan jirtu abbaan abdallaa bar keeniyaa taa'ee abbaan abdallaa miliyoona 3 miliyoona 4 galchee kennu gonno jedhaa bar miliyoona 3 miliyoona 4 as kunoo keeniyaa tana taa'ee kan qabeenyi kiyya hagana gayan jen amma borciin abbaa abdallaa furdinni abbaa abdallaa sun bar furdinna haqaa furdatee bar amma abbaan abdallaa furdaadhaa mini beektani borciin isaa sun jechuudha borciin isaa sun furdinni isaa sun furdinna sirriidha hatti namaa keessan jirtu osoo bitaa mirga qalanii haqa namaa keessaan fuudhan abbaa abdallaa bitaa mirga osoo garanaa gara jijjiiranii haqa namaa keessaan gadaa